kayu di kamu mercu sagantaan hunda kullamaa jira isaanitti amina kennaafii warri koojjuu irraa fuudhaa jira jechuudha waan ajaa'ibaati koongiraatuleessi wala gammadanii baga ittiin siinqee irraa fuudhanii jiru nuun immoo baqattee bifannaa waan jiran fakkaatu Tunggal warra eebbifamarraa warra baqattee eebbanii jiruuf kennamee jira isin baga isinii ga'e warra fudhatummoo ittiin simaa ga'uun gama namaa ergaa kenna congratulations wow namun jajjaban bermurka menurut kita jadi mana hanya di sini pak pakai posisinya pergi dari sini bahagia gamatan bahagia gamatan Maqaan koo Alsan Wandimmaagany jedhama. Mana barumsaa Caffeen baradhaa. Kutaanaan baradhus kutaa afuraffaa A'dha. Kaayyoon nuti har'aa asitti argamnee fi sagantaa garaa garaatu jira. Yoo akkuma argamaa turetti eebbi har'aas baay'ee gaarii ture. Isumarraa ka'uudhaan immoo mana barumsaa keenyatti kanaan dura sagantaa garaa garaa qopheessaa turre. Isuma immoo har'a agarsiisuuf kan akka faashishoo fa'aa, diraamaa fa'aa, walaloo fa'aa akkuma argamaa ture. Isa agarsiisuu fi sagantaa kaardii fudhachuudha isaaf dhufne. Ani kanaan dura mana barumsaa beekan baradhaayu barana baname kanaafin caffee galee haalli baruu fi barsiisuu jiru baay'ee gaariidha. Barsiisotaa fi barattoota gidduu jiru immoo baay'ee gaariidha. Gaaffii tokko keenya to'annaadhaan qabatu. Ingiliffas guyyaa wilxata Ingilish jedhama. Ingiliffaan odeessinaa kunis immoo muuxannoo Ingiliffaa irratti nu cimsadhee yaada. Barsiisotni keenyas ta'ee daayiriktaraa hanga waardiyyaatti jiran hundiyyuu jaalalaan nama qabatu. Manni barumsaa Caffee barana akka banamu isaatti keejuwaanitti tokko hanga afurii qaba. Bara dhufuus immoo hanga 8tti bane ammuma 8tti amma achitti barannee barattoota kana cimsaa deemee gara fuulduraatti iddoo guddaa akka geessisu dhaamsan qabaaf. Hanga barattoonni mana barumsaa ergaa tokkoffaa fi keejii Caffee jechuudha sagantaa bashannanaa of harkaa qaba jechuudha. Walaloon shubbisaan agarsiisa naatoo akkasumas diraamaa gosa hedduu walirraa duubaan isin bashannansiifna. Warra eebbifanis immoo baga ittiin singa'ee afaan duwwaa seeneen jennu dhangaalee gola aartii Oromoo keessa hundumaa isin dhamdhamsiifna. Baga ittiin singa'ee congratulations jedhanii jechuudha. Kallattumaan kan nuufu shubbisaa jedhanii jechuudha. Gareen shubbisaa gara waltajjii baanis shubbisu isaa waliin turtii gaarii
deebinee wal agarra. Maqaan koo Milkeessaa Gizaa'uun jedhama. Har'a addanatti kan argamnee fi cufaatii mana barumsaa bara kana bara 2016 sababeeffannee manni barumsaa Caffee waldaa dargaggoota Caffee har'a barattoota KG sadaffaa ni eebbisa. Akkasumas immoo barattoota kutaa tokko hanga kutaa afuriitti ta'anii har'a yeroo isaan firii isaanii bara 2016 itti fudhatan akkasumas kaardii isaanii fudhatan waan ta'eef asitti argamne jechuudha. Akkuma har'a argaa jirtan kana miirri barataas ta'ee maatii barattootaa baay'ee gammadoodha. Namni hundiyyuu baay'ee gammannee jirra jechuudha. Haala ho'aatiin haala hin yaadamneen jechaadha. Qophiin gahaan godhamee manni barumsaa kuni gara fuulduraattis hawaasa naannoo kanaa akkasumas maatii barattoota haala onnachiisuu danda'uun gaggeessaan godhamee jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Manni barnootaa Caffee kuni jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti magaalaa keenya keessatti yeroo gabaabaa keessatti dhufee hundaa'ee bara kana 2016 kan gara baruu barsiisuutti seene jechuudha. Nuti ijoollee keenya mana barumsaa biraa irrattis barsiisaa turre akka tasaa gara mana barumsaa kanaatti manni barumsaa Caffee baramna kan finne jechuudha. Dhugaa himuudhaaf manneen barnootaa biroo faana wal bira qabnee madaallu hundaa'ina yeroo gabaabaa keessatti hundaa'e keessatti haalli baruu barsiisuu akkasumas haalli bulchiinsa mana barumsaa kanaa jechuudha baay'ee itti siqinsaan hordofaa turre waan ta'eef baay'ee kan namatti tolu barsiisota qaxalee akkasumas barattoonni illee mana barumsaa kanarraa illee jechaadha sadarkaa isaanii ol bakka barataan kutaa tokko oliitti akka madaalamutti barsiisaa jiru. Barattoonni keenyas jijjiirama guddaa argineerra jechuudha mana barumsaa kanatti. Iole
Agarsaa Gammachuun jedhama. Barattoota mana barumsaa oolmaa daa'immanii fi sadarkaa tokkoffaa caffeetu asitti sagantaa eebbaa qaba. Sanarratti hirmaachuuf nus maatii barattoota waan ta'aniif irratti argamne. Yeroo manni barumsaa kun asitti baname gammachuumaan barattoota keenya mana barnootaa iddoo biraarraatii as gara kana finne adduma eegnettis arganne waldaadha waan ta'eef haalli baruuf barsiisuu isaanis qulqullina ni qaba. Daree baay'inni barattoota daree keessatti argamanii illee madaalaadha waan ta'eef naannoo barattoota asitti barsiisachuu keenyatti baay'ee gammachuu qabna. Mana barumsaa baay'ee gara fuulduraatti illee abdii guddaa irraa qabnudha jechuudha. Amrin Tikafa. Maqaan koo Singtan Dajaneen jedhama. Kanarraan dhufe keeji sadaffaadha. Mana barumsaa koo caalfee ammaa daa'immata sadarkaa tokkoffaa tokko hanga afurii. Keeji sadaffaa kaasa tokkoffaa ba'een badhaasa fudhadheera. Maqaan koo Naanaatti Haaluu, kutaan koo keeji sadaffaa. Manni barumsaan koo manni barumsaa caffee. Haala bareedaa haala gaariidhaan nu barsiisa. Good morning. Good morning. How are you? I am Fantan Kandayu. What is your name? My name is Singitan Dajane. How many brothers and sisters? I have 3 brothers and 2 sisters. What is your father's name? My father's name is Dajane Bacha. What is your mother's name? My mother's name is Bachu Batre. Thank you. Okay, thank you. Can you tell me a baby animal? Yes, I can. What is a baby dog? A baby doggy is puppy. What is a baby goat? A baby goat is kitten. What is a baby cat? A baby cat is kitten. What is a baby sheep? A baby sheep is calf. What is a baby cow? A baby cow is calf. My name is Singitan Dajane. My name is Naanaatti Haaluu. I come from KG3. I come from KG3. Thank you for your attention. Maqaan koo Dajanee Baacaan jedhama. Maatii barattootaati. Guyyaa irraa eebba barattoota mana barumsa caffeedhaaf dhufneerra jechuudha. Egaa akka mana barumsaa jalqabbii barana jirutti baay'ee namatti tola. Adeemsi baruu barsiisuu isaanii akkaataa isaaniitti eeggatanii adeemsa baruu barsiisuu milkeessuuf firii barattootaa fooyyessuudhaa fi wanta hundaa guuttatanii akkaataa kanaatti deemu waan gaariidha waan jedhu kana of keessaa qabachuudha. Guyyaan har'aa maatiin barattootaas barattoonni dhimmamtoonni barnootaa hundinuu bakka argaman kanatti gammachuu isaanii ibsachaa jiru. Baay'ee namatti tola. Haalli sagantaa isaanii illee bareedaadha jechuudha. Manni barumsaa sun kaffaltiin isaanii illee gatii madaalaadha. Hunduma giddu galeessa godhateetu harka qalleeyyii giddu galeessarra warra waliis hunda hin hammata. Kaffaltichi baay'ee namatti tola. Akkaataa kanaan itti deemanii isaanii qaruun isaanii waan jedhu kana of keessaa qabachuudha. Kanaaf gara fuulduraatti yoo kana caalaa babal'ifatan namni hundinuu isaan faana jira jechuudha.
namni hundinuu maatiin hundinuu gatiin isaanii gatii madaalawaadha. Namni hunduu barsiifachuu hin danda'a waan ta'eef dhaamsan isaanii dhaamu kanadha jechuudha. Maqaan koo Barsiisaa Caalchisaa Faajjiin jedhama. Gaheen hojii koo mana barumsa Caffeetti barsiisaa barnoota gadaati. Kaayyoon har'a asitti argamneef inni tokkoffaan eebba barattoota keejii sirii xumuranii gara kutaa gireediitti darbanii eebbisiisuudhaafi akkasumas immoo mana barumsaa kan bara 2016 xumuramee yerootti sirni cufaatii geggeeffamudha. Kana sababeeffachuudhaan bakka kanatti argamneerra. Haalli miira barattoota baay'ee kan namatti toluu fi gammachuu guddaa fuulli isaanii ifaa kan ta'e gammadaa kan jiranidha. Sanarra darbee maatiin barattootaa immoo baay'ee barattoota caala akka gammadanii durumaa kaasanii nutti himaa turaniiru. Guyyaa kana gahuu isaaniitti immoo baay'ee gammadaniiru. Miirri jiru miira gammachuuti mooraa kana keessa kan jiru barattoota bira maatii bira rakkinni tokko ta'u hin jiraatiin gammachuu guddaa qabu miira gammachuutu jira jechuudha. Fuulduratti itti fufuudhaaf karoora kan nuyi qabnu kan kanaan akkasitti milkoofne gara fuulduraatti immoo hanqina keenya laalaa sirreeffachaa wantoota guutamuu qabu guuttachaa kana caala miira uummataa hawwachaa barattoota gahumsa qaban barattoota fuula ifaadhaan barnoota isaanii hordofanii fi barsiisota ga'eessota qabannee barnoota keenya gara fuulduraatti adeemuu fi beekamtii guddaa akka isaan horatan manni barumsaa kun magaalaa kanatti baay'ee akka inni beekamuu fi barattoonni mana barumsaa kana baanillee qabxii olaanaa fiduudhaan maqaa kan dhaaman akka isaan ta'anii fi kutannoo fi karooraan hojjechuudhaaf itti kan walii galame kun karoora keenya jechuudha. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you too. What do you do in the morning? I wake up early in the morning. I go to toilet. After toilet, I wash my hands and my face. Two, I eat my breakfast. Then I go to school. What do you do in the school? Well, in the school. In the school, I learning about 7 subjects in a day. At break time, I play with my friends. At 9 o'clock, I back my home. Thank you very much. Goodbye. It is pleasure. Bye bye. My name is Rupka Tasfai. My name is Moner Ratarku. Thank you for your attention. Thank you for your attention. What is your name? My name is Nobelami. How old are you? I am 4 years old. Which class are you learn? I am K1 student. What is your name? My name is Kela Dundale. How old are you? I am 4 years old. Which class are you learn? I am K1 student. Tell me sex organs. 5 sex organs. Hi, here. No tank hand. Tell me part of the body. Part of the A for 8. 8. Eyelash. Eyebrow. R. E. Nose. Tongue. Teeth. Mouth. Lip. Chin. Face. Leg. Shoulder. Arm. Elbow. Chest. Stomach. Navel. Thumb. Foot, fingers, hands. Thank you for attention. Thank you for attention. Maqaan koo Barsiisaa Margaa Shifarraa Galataan jedhama. Barsiisaa herregaa mana barumsaa Caffee oolmaa daa'immaniif sadarkaa tokkoffaati. Manni barnootaa akkuma biyyaatti akkuma dhaabbata barnootaa manneen barnootaa fulbaanatti banamanii waxabajjiitti kan isaan deebifaman yookiis cufamanii kan irratti cufiinsi mana barnootaa keenya guyyaa irraatti waan qabameef daa'imaa fi eebba daa'imaa kanaaf asirratti argamne jechuudha. Daran baay'ee kan namatti toludha. Manni barumsaa Caffee oolmaa daa'immanii sadarkaa tokkoffaa kun manneen barnootaa sadarkaa Ambootti jiranii dorgomaa ta'eedha kan miira daa'ima kana keessatti kan argine barattoota dana keessatti argamanii maatii barataa irratti kan argine miira baay'ee namatti toludha jechuudha. Baay'ee kan nama gammachiisudha jechuudha. Badhaasni kun badhaasa daa'ima kana qaruu danda'a gara fuulduraatti cimsuu danda'a kan jennuun daa'ima kana irratti koreen hundaa'e koreedhaan qindeessinee badhaasni kitaabii fuula isaanii dura jira miti kitaaboleen akkanaa kun qophaa'anii kaan ingiliffaan kaan herregaan barnoota saayinsiidhaan kitaabolee garaagaraa ijoollee kana ekstiriimii ta'an isaan fayyada jennee yaannu koreen irratti qindaa'ee gulaaleetu kan kitaabiin kun kenname jechuudha. Maqaan koo Margaa Kumasaa Malataati. Gaheen hojii koo hojii gaggeessaa waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa kan godina Shawaa Lixaati. Har'a guyyaan har'aa nuuf gammachuu guddaadha. Mana barumsaa waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa mana barumsaa yeroo jalqabaaf akka caasaa keenyaatti banee hojjechaa jiru. Kutaa tokko keejii tokko haga 3 fi kutaa tokko haga 4tti barattoota bara 2016 barachaa turan. Guyyaa har'aa sagantaa cufiinsa mana barumsaa kanaa fi eebba barattoota keejii sadaffaadha. Kanaaf sababa ifannee guyyaa har'aa kana walitti qabamne. Dhugaa dubbachuudhaaf miilli akkaataan sagantaan irratti gaggeeffamuu fi miirri barattootaas ta'e maatii barattootaa irraa gaafa ilaallu
Tokkoffaa akkaataan qophii nuyi qopheessine kun akkaataa heebba barattoota keejii otoo hin taane yookiin cufiinsa barattoota kutaa gadaanaa otoo hin taane warra barattoota yuunivarsiitiidhaaf qophaa'u qophii akka kanaa sagantaa bareeda qopheessineetu tokkoffaa carraa kanatti maatiin kunis gammaduu qabu. Annuwaansii waldaa keenyaati, mana barumsaa keenyaati, hojii qulqullina qabu hojjennee maatii barattootaa hin gammadan yoo ta'e gaarii waan hin taaneef sagantaa kana bareeda goonee qopheessine. Akkaataa qophii keenyarraa ka'ee maatiin barattootaa fiizikaaliin isaan argisiisaa turan yaadni isaan tasgabbii isaan amma yoo sa'aatii kanaatti taa'anii nu dhaggeeffachaa turan baay'ee sagantaa bareedaa fi baay'ee waan namatti toludha. Keessumaa barattoota sadarkaa qabxii olaanaa galmeessisan keessumaayyuu barattoonni asitti barataa turan qabxii olaanaa kan isaan galmeessisadha heddumminaani. Isa kana immoo gammachuu guddaa kallattii garaagaraan diraamaadhaan walaloodhaan sagantaa garaagaraa qopheessuun faaruu godhuudhaan kallattii garaagaraadhaan miira gammachuu isaanii ibsachaa turan. Kanaaf baay'ee waan namatti toludha. Kana fakkaachaa ture jechuu barbaade. 2017 akkaataan amma ka'umsa keenyaa kana irra dhaabbannee hojii guddaa hojjechuudhaaf waan nu onneessisuudha. Keessumaayyuu maatiin barattootaas abdii guddaa mana barumsaa kanarraati horachuu isaaniiti. Kanaaf bara 2017tti akkuma argame namoota barattoota keejii irraati qabxii olaanaa galmeessisan iskoolara barattoota tokko kennineerra. Kana jechuun waggaa tokkoof bara 2017 carraa bilisaa jechuudha kaffaltii malee kan isaan baratanii. Kutaa tokko haga afuriittis immoo qabxii olaanaa kan galmeessan nama tokko barataa tokkoof kennineerra. Kun jechuun barattoonni kamiyyuu asitti mana barumsaa kanatti dhufanii akka isaan fedhii horataniif kaka'umsa akka kanaa godhuu fi inni kan biraa kaayyoo gurguddaa nuyi qabnu mana barumsaa kana bal'ifnee irra caala qulqullina isaa eegnee barsiisota hojjettoota nuyi hinqatu guuttannee wanta barbaachisu hin ciccine irratti hojii bareedaa kana hojjechuu kana qofa otoo hin ta'in caasaa iddoo garaagaraa irratti illee hojiin kun akka babal'atu fakkeenyummaa gaarii akka jalqabne kanaan xumursiisuudhaaf kaayyeffannee kaaneerra. Kun immoo hooggansa qofa irraa otoo hin taane barsiisota irraa maatii barattootaa irraa maatiin barattootaa keessumaayyuu onnee guddaa horataniiru mana barumsaa kana wajjin hojjechuudhaaf mana barumsaa kana itti barsiifachuudhaaf fakkeenyummaa guddaa mana barumsaa kanarraa arganiiru jechuudha. Jijjiirama guddaa barattoota isaaniirraa waan arganiif kanaaf nuyi bara 2017tti bakka hin qabnu sodaan keenya bakka hin qabnudha. Kanammoo nuyi gama waldaatiinis gama bulchiinsa magaalaatiinis gama kamiiniyyuu dhimma baruu barsiisuu irratti hojjenna waan ta'eef dhimma dhaloota qaruutii dhimma boruu dhalootaati kan hojjetaa jirru. Kanammoo arguudhaan kallattii barbaachisuun deeggarsa akka isaan illee nu godhan waldaanis haa ta'u qaamni caasaa mootummaas haa ta'u ofii keenyaas kaka'umsa horanne mana barumsaa kana babal'ifnee haga sadarkaa haayiskuulii yookiin immoo sadarkaa lammaffaatti mana barnootaa kana hojjechuudhaaf kaayyoo akka kanaa qabna jechuudha. Baay'ee abdii nutti horeera kana jechuu barbaadeen. Maqaan koo Hannaa Gabreen jedhama. Dura buutuu mana barumsaa Caffee Oolmaa Daa'immanii fi sadarkaa tokkoffaati. Barattoota eebbifamtoota barattoota kutaa keejii sadaffaa fi kutaa tokko hanga afurii jiran isaaniif cufaatii mana barumsaati jechuudha. Miirri dhugaa dubbachuudhaaf miirri asitti argaa jirru maatiirraas fuula ifaa fuula gammachuudha. Barattoonni keenya illee hedduu gammadanii jiru. Nuti illee baay'ee gammannee jirra. Guyyaa baay'ee bareedaa fi guyyaa namatti tolu ture. Barattoota kutaadha tokko hanga sadii ba'aniif badhaasa qopheessineef jira. Warreen addatti immoo iskoolaarii fidaniif carraa barnoota bilisaa akka argataniif barattoota lamaaf kennee jirra. Akka waggaa jalqaba barnoota jalqabne toon ta'in hojiin nuti hojjechaa turre akka manneen barnoota bulee yookiin waggaa 10 ol hojjetaniidha kan nuti hojjechaa jirru. Yaadallee maatiin nu kennan kanuma nuti illee dubdeebiin ijoollee irraa argaa jirru yaadni maatii irraa argaa jirrus kanadha. Maqaan koo Araarsaa Addunyaan jedhama. Hojjetoota waldaa Caffee hojii gamtaa waliigalaa damee godina Shawaa Lixaati. Kaayyoon irraasitti argamnee fi mana barumsaa Caffee Oolmaa Daa'immanii fi tokko hanga afuritti eebbisiisuudha. Baay'ee namatti toludha. Haalli barattoonni itti yaa'aniif maatiin illee itti yaa'anii eebba kanatti kabajaa turre. Baay'ee waan namatti tolu maatiin baay'inaan nama hedduutu hirmaate. Haalli baruuf barsiisuu illee bara kana keessa ture baay'ee kan namatti tolu. Haalli hojii caasaa godina Shawaa Lixaa waldaa Caffee keessa jiru illee baay'ee kan namatti toluu fi nama boonsuudha. Hojii bareedaadha. Haala bareedaa ture. Abdadda waldaan Caffee yeroo dheeraadhaan dura hojii bal'aan hojjetaa ture. Hojiilee hojjetu keessatti immoo bara baranaa kana keessa baruuf barsiisuu dabalatee hojii jalqabee jira. Hojiin inni jalqabee kun ija bareedaa godhatee akka kanatti xumuramuunsaa baay'ee waan nama boonsuu fi namatti tolu. Keessumaa biiroon illee biiroo waldaa keenyaallee guutumaan guutuutti hojii jajjabaa hojjechuudhaani hojiin kun akka lafa qabatu godheera. Kanaan biiroo caasaa biiroo walumaa galatomaa jechuun barbaada. Karoorri keenya kan bara isa itti aanu
Kana caalaatti manni barumsaa kun iddoo qabatee lafa mataasaa danda'e qabatee mana ijaaree baruuf barsiisuu kana hundee gadi fagoodhaan lafa qabsiisuu akka inni danda'uu fi hojiin hojjetamaa jiru jira. Inni kunis immoo lafa qabu irratti ijaarsa ijaaruu lafa dabalataallee investimentiidhaan gaafachuudhaa fi ijaarsa mana barumsaa hojii hojjechuudhaan barsiisota baay'ee murteessoo ta'anii beekumsa gurguddaa qaban duras kan qacaramanidha. Ammas immoo dabalataan qacaruudhaa fi namoota baay'eedhaaf carraa hojii uumuu akkasumas immoo galii waldaa kanaas guddisuu irratti kan hojjetu ta'a jechuudha. Sagantaan hunda beellamaa jira. Isaanitti Lagu untuk masa saya kafir jalan ini bungar kafir itu bagai single engineer dokter aku semua sepuluh joni namun jajagun mereka mereka sudah joni mana hanya di sini pak tapi itu sesuatu pergi di sini bahagia gamatan ini kamu berjuang bahagia gamatan